ሻይ እንደሰጠችኝ ባፌ ደም መጣ። ሽንት ቤት በሚያስታውቀኝ ሰዓት ሳየው ደም ሩጣ መጣች። ምን ሆንሽ? ባፌ ደም መጣ። ስለ አይ ጥሩ ነው በቃ ጥሩ በቃ ምን እንደተፈጠረ በመሃል አላውቅም። ይጣሉኝ ልውደቅ ማደንዘዣው ያምሰጠኝ ኪኒና ደንዝዞ ራሴን ያስተኝ አላውቅም በቃ እንዴት እንደሆነ ማለት ነው። ስነቃ ራሴን ያገኘሁት ሐኪም ቤት ውስጥ ነው። በፊት ግን ያው እንደዛው አራን ሞተኮ baay'ee tokko nama gaddisiisa. Isiniin garuu nagaadhaan sin agarru. Dhugumaan isiniin jedha namni nagaadhaan yeroo biyya isaatti galu waan salphaatti fakkaata. Nagaadhaan qaama guutuu isin agarruun isiniin jedha. Dubartiin kun yeroo lama biyya Arabaatti deebitee yeroo lamadha kan isheen biyya Arabaatti deebitee jechuudha. Lammaffaa garuu akkaataa isheen itti galte baay'ee nama gaddisiisa. Duuba ishiitti wiilcharii argitaniittu yeroo baay'ee namni keenya maal hojjettee maal ijaarrattee maal qabdii maal godhattee galtee jedheetu sammuu namaa fixa jechuudha. Namni kamuun jedha waan jedhamudha simooti. Garuu innis akkuma jirutti ta'ee garuu ni hangafaa nagaadhaan galudha. Dhugaa waaqa wanti qaama guutuu caalu tokko illee hin jiru. Wanti akka gaafa baate marantee galtee dhaqxeetti deebitee galtu hin jiru jechuudha. Nagaa kee taanaan ati nagaa qaama guutuu qabaanna biyya keessatti illee carraa qabda ammas hojjechuudha. Sirriitti carraa qabda jechuudha. Kanas ta'e sana garuu namni sun immoo of eeggannoo gochuu qaba. Waan ittiin wanti ta'e itti dhufu sana hin beeka waan ta'eef of eeggachuu qaba jechuudha. Kun karaa jaarsa madaamiitiin xoosii jaarsa madaamii mucattiin kun miilli ishii tokko irraa cite jechuudha. Xoosiidha kun xoosii jaarsa madaamiitiin itti dhufedha. Kan miilli ishii tokko irraa cite malee madaamii fi intalli dubartittiin kun jechuudha. Gaafa jalqabaa baay'ee tokko piisii turan. Lama biyya Arabaatti deebitees waan ta'eef garmalee tokko piisii turanii baay'ee walii galu turanii. Madaamittiin baay'ee jaallattee turte garuu guyyaa keessa waan itti dhufedha. Waan jaarsi madaamii hojjete hojii isaatiin kun ishee irratti dhufe jechuudha. Kanaaf of eeggannoo gochuu kan qabu immoo abbuma sanadha jechuudha. Karaa isaa danda'ame waan ofirratti shakku waan ofirratti sodaatu jira taanaan dafee of baraaruu qaba dhugaa waaqa. Kanaafuu baay'ee tokko garuu carraan ishee baay'ee nama gaddisiisa. Anyways waaqni ishee gargaaru sinin jedha. Warra kaaniif garuu barumsa ta'a. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota Kaakuu Tiyuubii akkam jirtu nagaa keessanii. Ani baay'ee nagaa ku galata waaqa ta'u. Anillee baay'ee waaqa galateeffadha dhugaa waaqa. Dhugaa utuu humaa tokkoyyuu hin qabu ta'e birrii tokkoyyuu biyya Arabaatti hin finne ta'e ani qaama guutuu biyya sanaa galu dhugaa waaqa yeroo tokko yeroo argitu warra du'eerra jechuudha dhugaa warra lubbuudhaan hin jirreerra warra qaama akkanatti hir'atee dhufee biyya Arabaa hojjetee dhufee immoo sanuu wiilchariidhaan ta'ee iddoowwan garaagaraa hojjetu yeroo argitu immoo baay'ee tokko si gaddisiisa jechuudha. Ofii kee waaqa galateeffatta jechuudha. Yaadattee waaqa galateeffatta. Waaqa si gargaara yaadattee waaqa galateeffatta jechuudha. Na anu carraa kana waaqan galateeffadha dhugaa waaqa. Qaama koos guutuun galee waan hin hojjedhes fudhadheen galee jechuudha. Baay'een daa'um ani akka bashannanaatti hin jiraadhe iyyuu malee biyya Arabaa dhugaa waaqa akka nama dadhabee akka nama hojjeteetti iyyuu hin jiraan. Dhugaasaa dubbadhu yoo jettan jechuudha. Garmalee jechuudha garmalee bashannanii hin jiraadhe. Waan an hojjedhe illee shiggaadha. Shiggaa jechuun akka kondominiyeemii amma nu jiraannu jechuudha. Kun immoo baay'ee mana dhidhiphaadha. Kutaa tirfiillee hin qabu. Waan si dhiphisullee hin qabu mana akkasii keessa hin jiraadhe. Madaamii ijoollee sadii malsanuu erga waggaa lama hojjedhe booda mucaa tokko deesse. Ijoollee lama malee iyyuu hin qabdu. Dhiira tokko durba tokko walitti sadii waggaa lama hojjedhe keetan deesse sanuu waggaa tokko wayinnaan ta'u immoo dhiiseen gale. Ijoollee sadii malee hin qabdu. Sanuu madaamitti miskiina.
hin iyyiti daftee aarti malee garraamii dhammoo dhugaa waaqa silkii fayyadamte internet irra teessee viidiyoo waraabdee laayifii seentee naan hin jettu dhugaa na yeroo nama tokko laaloon ofii kooyyuu dhugaa waaqa sirriitti galateeffadhachuudha waaqa galateeffachuun qabas na isinillee nagaadha waan isin agarshuu dubartitti kana baay'ee tokko nagaddisiiste jechuun millishii tokko irraa citee ka'e amma immoo jiraachuun dirqama waan ta'eef lubbuun keessa jira waan ta'eef nyaanni ishee barbaachisa jireenya kanuma mana kiraayii kaffalti waan ta'eef wiilchar irra teessee gabaafaa keessatti kaalsii faana gaddi yeroo kaan immoo naannoo beeta kiristaanitti shaamaa sa'ifuuf wantoota naannoo beeta kiristaanii charchiitti barbaachisan faa gurgurtii warra akkasii yeroo argitan dhugaa isin warri nagaa qabdan warri manallee gadi ijaarratan waaqa galateeffadhaa dhugaa waaqa salphaa isinitti hin fakkaatiin dabalataan immoo nagaadha waan isin agarchu dubartiin kun akkuma hiriyaashii heerumtee turte mucaas deessee turte haa ta'u malee kaateetu biyya Beerut deemtee jechuudha. Baay'ee Beerut no Saudi Arabiyaa deemte. Dura Saudi Arabiyaa deemte. Saudi Arabiyaatti ji'a 5 malee hin hojjenne. Ji'a 5 malee hin hojjenne deebitee galtee rakkoo garaagaraa walii galtee garaagaraa hojjettuma faana faa wal dhabdee waan akkasiitiin ji'a 5 keessatti deebitee biyya Itoophiyaa dhufte isa booda biyya kana keessatti osuma hojjettu ilaalagaa erguma dhuftee iyyuu waan ishiin hojjettu warra ijaarsa konistirakshinii hojjetan hin jiran isaan keessa galtee akka hojii guyyaatti hojjetti. Hojii guyyaa warra hojjetan jechuudha. Warra kana guyyaadhumaan kan isaan qaxaramanii hojjetanii lokkeetti maal gochuu danda'a maal simintoo bukeessuu maal waan akkana irratti jechuudha. Amma dubartoonni hojii humna guddaa akkasiillee hojjetu biyya keenya keessatti. Isa booda nama tokko immoo wal barte achitti dura hin heerumne nama tokko wal barte heerumte iddooma sana nama hojjetu faana saayitii masanarra nama hojjetu faana wal bartee heerumte mucaa tokko deessee durba tokko deessee booda wal dhabde nama kana faanallee wal dhabde namni sun hin deeme waggaa tokkoof ji'a 6 yeroo mucaan ishii ta'u jireenyi tulfaate qobaa mucaa guddisuun jechuudha. Booda amma biyya Arabaa beeka waan ta'e maal finachiin dhaqu deebi'eette mucaa ishii haadha ishiitti kennatteetu hin deemte. Beerut hin deemte jechuudha salamaffaa kana. Beerut gaafa deemtu madaamii ammaa kana faana baay'ee piisiidha. Durallee biyya Arabaa dhaqxe foolii biyya Arabaa beekti waan tokko hamma tokko afaanillee beekti waan ta'eef baay'ee walii galanii baay'ee jaallatteen. Bitani baay'ee walii galanii baay'ee jaallattee haa ta'u garuu adeemsa kana keessa namichi immoo dhoskaadhaan ishee faana waan tokko gochuudhaaf ishee barbaada jechuudha. Ishee barbaada na barbaada itti dhoskaadhaan osoo inni gola achi maal jedhamu maxbaqa keessa hojii hojjedhu meeshaa faadhiku dubarraan dhufee harma faana qabayetti maal waan akkasii bakka na rakkisuu malee gar malee baay'ee na rakkiseette. Ela bilbila immoo qabdu askeetti waan isin dhaggeeffachuu qabdanii bilbilallee hin qabdu tokkodha. Lammata immoo gaafa deemtu namatu viizaa ergeef hiriyaa obboleettii ishii achi jirti tokko hiriyaa obboleettii ishiitu viizaa ergisiiseef madaamii kana. Viizaa akkamitti ergameef hiree viizaa ji'a 3. Viizit viizaatu ergameef malee akka warra kaanii kontiraata walii galtee hin fudhanne madaamiin kun viizit viizaadhaan fudhatteetu viizit viizaan immoo kaffaltiin ishee xiqqoo waan ta'eef achumatti sirreessitiif jechuudha. Kanaaf viizit viizaadhaan dhaqxe tokkodha. Lammata irratti immoo mana haadha manaa sanaa yeroo seentetti baay'ee wal jaallatanii booda keessa garuu waggaa tokko booda namichi kun amala akkanaa jalqabee bilbila hin qabdu bilbila hin dhoowwatte bilbila kootiin qofa bilbilta jetteeni yeroo bilbiluma ishiitiin bilbilti jechuudha. Booda garuu maal gooteetti isheen bilbila sana akka inni riikardii godhutti yeroo hundumaa yeroo isheen odeessitu godhatteetti jechuudha. Akka riikardii ta'utti waan isheen haasofte hundumaa
adeemsa keessa mucattiin kun namichi kun rakkisa waan ta'eef obboleetti ishiitti himachuu jalqabde. Bakka namichi mana kana baay'ee na rakkisaa yeroo hundumaa bakka na rakkisaa ani nan sodaadhe jettee obboleetti ishiitti himatti. Dubartiin kun waan ishee yerootti haasoftu jijjiirtee dhaggeeffatti. Riikardii gochuun shi maaliif ree? Booda erguma kun dhaga'amuu jalqabee haati manaa kun amala jijjiirrachuu jalqabde. Dura baay'ee kan jaallatte, dura baay'ee piisii kan taate, baay'ee kan itti gammadde. Ammaan hojjettuun koo bareedduudha, baay'ee hojjetti, hojiillee beekti jette dura kan jajaa turte. Amma deebisanii amalatti jijjiirrachuu jalqabde. Waan arta'e ta'uu jalqabde jechuudha. Boodarra maal gooti seetanii jalqaba akka dhageessan jechuudha. Na dhukkuba itti mucaan kun dhukkuba mataa faana dhukkuba jenna qoricha kennuufi jalqabde. Ofiidhuma ishee jechuudha. Ila qoricha ofiishii kennitiif. Qoricha isheen kennituuf baay'ee hin beektu isheen kun. Mataan na dhukkubaa jenna qoricha waan ta'e kennuufi jalqabde. Qorichi sun garuu natti hin fooyyessu jette mucaan kun. Cal jedhee malliqimsa malee natti hin fooyyessu jette. Boodarra immoo guyyaa wayii shaayii naa kennite jette. Shaayii sana yeroo dhugu dhiigni afaaniin na baheette. Maali jettee dhuftee maal taateenna dhiiga afaaniin na baase shaayiin kunina bakka asasi dhukkubaaru si baasaa jira naan jettee. Isarraa kaasee ani bakka akka nama jechuun akka nama raata'u jira miti isarraa kaasee akka nama raata'uun tatta'aa dhufee jette. Bakka akka nama raata'u. Booda waggaa lamattis siqeera waan ta'eef na geggeessi jennaan hin galtu. Waggaa 5 ganaa waggaa 5 hojjettaa. Birrii baay'ee sitti baase naan jette. Ati koo firii viizaadhaan kan ji'a 3tiin dhufte waan ta'eef waliigaltee ani hin qabu si faana. Mootummaan sin beeku. Ji'a 3 nan si fide. Kanaafuu mootummaan sin beeku waliigaltees ani hin qabu. Kanaafuu waggaa 5 hojjetta malee jette. Booda obboleettii kootti himee baay'ee waan irra geenyaan itti immoo obboleettiin koo badii naan jette. Bilbila naa kenne nan bilbila dhedheen kana seeroon itti immoo obboleettiin koo badii bakka mana sana keessaa badiiti. Poolisiin si haa qabu si qabee biyyatti si gasha malee sin ajjeesu. Yeroo naan jettu bakka isa booda guyyaa muraasa booda ofiin wallaaletti fooqii arfaffaarra jiraatu. Fooqii arfaffaarra jiraatu ani guyyaa sana kaasee waan godhame hin beeku eenyu akka na darbatan ta'ee ofiin darbatame ta'ee ofiin kufe ta'ee jaranna kuffise ta'ee hin beeku hospitaalatti of argeetti yeroo of bartu. Yoom akkan dhufees hin beeku hammam akkan achi ciisees hin beeku hospitaalatti of bare jettee baay'ee miilli ishii garmalee miidhame garmalee tokko erga miidhamte hospitaala booda qabdee gara Itoophiyaatti geeshite. Itoophiyaatti dhuftee gara waggaa tokko yaalamte miilli ishii lamaan jechuudha. Miilli ishii lamaan siruma didee yaalamtee dhumarratti miilli tokko cituu qaba jedhanii miilla tokko irraa kutan. Wiilcharii argitanitti duuba ishiitti. Miilli tokko irraa citee amma akkuma ta'etti wiilcharii sanaan oofteetu mucaashii sana ammallee guddisti. Mana kiraayii kaffalaa jechuudha. Dhugaa waaqa akkas ta'anii hojjechaa sanuu namni isa gargaaru tokko hin jiru. Abbaan mucaashiillee duruma dhiisee eessa akka jiru hin beeku jettee mucaashii guddisaa mana kiraayii kaffalaa guyyaa guyyaatti waan hojjennu nyaachaa jettee baay'ee tokko nama gaddisiisti. Inni tokko wanti isin as keessatti ilaaluu qabdanii si dhukkubee waanuma si dhukkubee fi paanaadooliidha jettee naa kenniteetti. Waanuma si dhukkubeef qoricha ta'e iddoo ta'e yoo isheen fiddee liqimsiinye liqimsuun qabdu. Kun moo amala madaamotaati. Madaamonni maal na dhukkubenna qoricha waan ta'e mana keessaa fidanii liqimsi. Ana hunda mudatee beekaana. Qoricha waan ta'e fidanii liqimsiisiin jedhu maal akka ta'e hin beektu ati. Iddoo ta'e fuudhanii si liqimsiisu jechuudha. Isheen kun garuu waan gochuudha barbaaddu gochuuf jetteetu akkanatti ishee haadochaa dhufte jechuudha. Waan gochuu barbaaddu. Ilaa amma galaa laga eenyu kuffisee ture arfaffaarra ofiin of kuffistee tumoo ofiin of kuffistee tumoo ishee kuffisee tumoo dhugaa waaqa baay'ee rakkisaadha. Inni kan biraa immoo wanta karaa dhiiraa wal qabatu bakka dhiira jaarsa madaamii kana xuxuqqiin jira taanaan turuun qabdu dhugaa waaqa. Maaliif shurxaan sin qabne? Maaliif shurxaan si qabee si jiinii waggaa tokko siniin dhugaa waaqa hidhamtee yoo ati
qaama kee guutuu galta ka hidhamteellee qaama kee guutuu galta garuu har'arra borirra iftaan jettee laash jettee keerlasii taata taanaan wantichi sumatti deema dhugaa waqa sumatti deemu malee isaanitti hin deemu jechuudha. Kanaaf tarkaanfii isaanis utuma beekanii utuma jarri miidhuu beekanii utuma jarri si barbaaduu beekanii utuma jarri si tuttuquu beekanii madaaminis sirratti tarkaanfii fudhatti. Kanaaf jalqaba waaqni sinaa eegu lammaffaa ofis eega nagaadhaanis waaqni sinaa galchuu isiniin jedha maal jedha reenu baay'ee natti dhaga'ame dhugaa.